Lakkuuwwan kun isaan lamaaniin ala nama kan waliinuu hin haasa'anii. Maqaan isaanii Juunii fi Jeenifar jedhama. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1963 hospitaala loltuu Baarbaados keessatti argamutti kan dhalatan yommuu ta'u, yeroo sanatti warri isaanii amala addaa ijoolleen kun agarsiisaniin baay'ee rifatanis hanga kana balaadhaaf nama geessisa jedhanii hin yaaddofne ture. Lakkuuwwan kun daa'imummaa kaasanii wanta hundaa waliin gochuu kan jaalatanii fi yommuu guddatanis namoota biroo waliin haasa'uu fi waliigaluu akka hin dandeenye maatiin isaanii ni hubatu. Qophii keenya irraatiinis seenaa ajaa'ibaa ijoolleewwan lakkuu kanaa isiniif dhiyeessinaa. Turtii gaarii. Xinnaa guddaa caalee guddaatu xinnaate. Lakkuuwwan lamaan kun isaaniin ala namoota biroo dhiisaatii maatii isaanii waliin illee waliigaluu hin danda'an ture. Kan nama ajaa'ibu immoo ijoolleen kun isaan qofti kan ittiin waliigalan afaan haaraa qabaachuu isaaniiti. Umriin isaanii yommuu gahus mana barumsaa seenu. Achittis sababa halluu isaaniitii fi namoota waliin waliigaluu waan hin dandeenyeef akka uumama addaatti lakkaawwamuudhaan kophaatti ba'u ture. Yommuu guddachaa dhufanis caalatti kophaa isaanii taa'uudhaan namoota sodaachisoo ta'uu danda'aniiru. Seenaan ajaa'ibaa lakkuuwwan kanaas kan eegalu kana booda ture. Ijoolleen kun daqiiqaa muraasaaf yoo adda bahan wanta hamaa tokko geessisu yookaan ammoo ija isaanii dunuunfatanii yeroo dheeraadhaaf ni taa'u. Ijoolleen kun adda bahuu akkuma hin feene yommuu wal lolanis hangasuma walitti hammaatu. Yeroo tokko Jeenifar Juunii funyoodhaan silliksitee yommuu ajjeesuuf jettu, gaaf biraa ammoo Juuniin Jeenifar lagatti darbattee yommuu ajjeesuuf jettu isaan bira gahameera. Iccitii lakkuuwwan kanaa bira gahuuf saayikaatiristii 14 ol bira kan fudhataman yommuu ta'u, yaaltuun Anarii jedhamtus iccitii isaan kanaa qorachuudhaaf yommuu yaaltu ija isaaniitiin wanti itti waliigalan akka jiru ni hubatti. Akka isheen jettuttis iccitii isaanii baasisuuf yommuu gaafattu Jeenifar Juuniin akka homaa hin dubbanne ija isheetiin akka dhowwartu hubadheen jira jettee dubbatteetti. Yaaltuun biraa Kaatiyaa jedhamtu ammoo iccitii lakkuuwwan kanaa bira ga'uudhaaf dhoksaadhaan sagalee isaanii kan waraabde yommuu ta'u, afaan isaan ittiin dubbatan garuu ilmi namaa hubachuu hanga hin dandeenyetti hatattamaan akka haasa'an ibsiteerti. Lakkuuwwan kun bara 1981 badiiwwan gurguddoon maqaa isaaniitiin kan galmaa'e yommuu ta'u, iddoo qonnaa tokko gubuudhaan namicha abidda sana dhaamsuudhaaf dhufes abiddichatti darbachuun ajjeesaniiru. Torban muraasa booda ammoo mana barumsaa isaanii gubuudhaaf yaalii godhanii jalaa fashalaa'eera. Hojii isaanii kanaanis mana hidhaa osoo hin taane mana yaalaa sammuu akka geeffaman yommuu ta'u, achittis akka wal hin arganneef yeroo dhumaatiif addaan isaan baasu. Haala kanaan lakkuuwwan kun ji'oota muraasa booda isaan lachuu dhukkubsachuun mana yaalatti geeffamu. Haala nama gaddisiisuun guyyoota booda Jeenifar dadhabbii lapheetiin lubbuun ishee darbuu danda'a. Yeroo sanattis dhibeen kun akkamitti akka ishee qabee dooktorri ibsuu argamuu hin dandeenye. Kan nama ajaa'ibu immoo obboleettiin ishee du'a isheetiin booda yeroo jalqabaatiif waggaa 18 booda dubbachuu fi namoota waliin waliigaluu dandeesseerti. Jechi isheen dubbattees akkana kan jedhu ture. Dhumarrattis bilisa baheera. Obboleettiin koo anaaf jettee lubbuu ishee dhabdeerti. Jechi ishee kun yeroo sanatti namoota hedduudhaaf gaaffii ta'us boodarratti garuu Jeeniin saayikaatiristii isheetiif akkana jechuudhaan iccitii isaanii baasteetti. Ijoollee yommuu turre tokkoon keenya wal malee akka jiraachuu hin dandeenye ni hubanna. Yoo adda baane hafuurri keenya ni jeeqama. Haa ta'u malee tokkoon keenya yoo duune wanti kun akka dhaabbatuu fi namoota biroo waliinis waliigaluu akka dandeenyu ni hubanna. Haaluma kanaanis hospitaala yommuu seennu tokkoon keenya nama tokkoof jecha of kennuu akka qabnu walii galla.
waliigaltee keenyaanis Jeenifer lubbuu ishee dabarsitee anaaf kenniteerti jechuudhaan dubbatteerti. Jeeniferis diyaarii ishee irratti ergaa kana barreessitee turte. Obboleettii ishee akka jibbituu fi gaaddidduu ishee irra dhaabbachuun ifa ishee akka jalaa fudhattu ta'us ammoo ishee malee sekoondii tokkoof dabarsuu akka hin dandeenye ibsiteerti. Lakkuu seenaa durii yaadatan. Yeroon isaa akka lakkoofsa Awurooppaatti caamsaa 5 bara 1957. Joonii fi Filoorens ijoollee dubartoota lakkuu isaanii Jaakliinii fi Jo'aanaa jedhaman qabatanii gara mana amantaa deemaa jiru. Haa ta'u malee daqiiqaa muraasa booda konkolaataan isaanii balaa guddaa dhaqqabsiisa. Balaa kanaanis haadhaaf abbaan yommuu lubbuun bahan ijoolleen sun lachuu garuu ni du'u. Bara itti aanu maatiin kun akka lakkoofsa Awurooppaatti onkololeessa 4 bara 1958 daa'ima dubaraa lakkuu ta'an dhaluu danda'u. Maqaa isaanis Jiiliyaanii fi Jeenifer jedhanii ni moggaasu. Lakkuuwwan kun sirriitti kan wal fakkaatan yommuu ta'u fuula isaanii irratti mallattoowwan garaagaraa qabu. Jeenifer adda ishee irratti madaa akka Jaakliin kan qabdu yommuu ta'u mudhii ishee irrattis mallattoo gurraacha tokko akkuma Jaakliin ofirraa qabdi. Lakkuuwwan kun sirriitti wal fakkaatanis Jiiliyaan garuu mallattoowwan kana ofirraa hin qabdu ture. Waggaa 3 boodas lakkuuwwan kun wanti isaan godhanii fi wanti isaan nama gaafatan maatii isaanii dinqisiisuu eegala. Ijoolleen kun kana dura meeshaa Jaakliin faan ittiin taphatan osoo hin argin maatii isaanii akka gaafatanii fi meeshaawwan kana dura hin beekne akka isaan gaafatan itti dabaluunis gaaf tokko mana barumsaa Jaakliin faan itti baratanii turan harka isaanii itti qabuudhaan mana barumsaa isaanii durii akka ta'e warra isaanitti himu. Maatiin isaanis ijoollee kana irratti amala ijoollee isaanii durii arguu fi hubachuu jalqabu. Lakkuuwwan kunis konkolaataa isaan maddii darbu yommuu argan akka jeeqamanii fi akka rifatan maatiin isaanii dubbataniiru. Eegasuu ijoolleen kun ijoollee du'anii turan sanaan bakka buufamanii akka haaraatti dhalatan jechuudha jechaa qophii keenya irraa asuma irratti goolabna. Nagaatti.